Abdurrahman aku akan kabar ini apa kata kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ega kabajamtoota daawwattoota keenya har'a akkuma argaa jirtan Kadir maatii isaa guutuu wajjin akkatti deebi'ee dhufee jira jechuudha. Egaa guyyaan har'aa guyyaa Jummataati. Alhamdulillahi rabbil alamin baga guyyaa Jummaa har'aatiin nu gahee fi akkuma isin immoo isin baga guyyaa Jummaa har'aatiin isin gahee bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii isin biraa jiraatu. Kadhaan immoo guyyaa Jummaa har'aa kadhatan hundi isinii haqee balamtu jechuudha. Egaa akkanatti deebinee dhufnee jirra jechuudha. Mali arra guyyaa arra kana tokkoffaa bakka isiniin gahee jechuudha. Lammaffaa mootuu samuuna isinirraa bannee jirra. Walumaan mootuu kun ashadee isinii fidee dhufee jira. Ashan samuuna kana viidiyoo illee akkasuma seenaa hin jirtu maal bakka isin ta'e hin beeku. Sababa isin dhiyeeffatu isimatu beeka jechuudha. Amma ani mootuu hagana yoo jedhe gahaadha du'aa hin irraa du'aa qeebalamtu rabbinu haa taasisu. Egaa Jummaan irraa bakka bakkatti biyyaa biyyatti addunyaa guututti bakka ilmee musliimaa jirtu kamittuyyuu kabajamaa fi akkuma sanitti mootuu guyyaa rahmataati. Guyyaa mootuu ajandaan musliimni guyyaan qabatee gorsa adda addaa itti walii kennuu fi akkuma guyyaa san mootuu guyyaa toobatii fi guyyaa akkasuma san mootuu rahmata sallallahu alaihi wasallam rasuula kennatti guyyaa rahmata buusanidha jechuun salaamata buusanidha jechuudha. Egaa sallallahu alaihi wasallam jechuudha isin hundillee komentii nu barreessuu qabdan guyyaa irraa kana guyyaa ofiillee mootuu rabbuu fi yaadatanii waan rakkoo ofii rabbuu ofii gaafata waan badii ofiillee mootuu araarama gaafatanidha jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kana namoonni kanaan dura naasofni har'a haasaa muddamaa dhiyaatanii jiru jechuudha. Asitti rayyaan haasaaf illee muddamee jira. Rayyaan chaanaalii kana isinirraa fuudheetiin haasa'u malee nun jechuuf ariifatee jira jechuudha. Isinillee isaanillee maashaa Allah jechuudha. Ijoolleen innillee kunoo asiin Qur'aana qara'aa Muhammadillee. Jadi kan jalan. Sinjalan aja jadi. Sinjalan. Sinjalan. Like jangan like ikut aja cara rayu like ikut aja sini jira kayu untuk terdapat tu tekinya gudda galatoma. Ane duga rubah juga ini hormat tu tekinya gudda galatoma sini jira sini kerana kita cuba berbara mari fi wajah bayi kisah dapat sini le jejabina kisah. Hedu wajib nuju bisa warung itu tertan hundi kisah nu gudda galatoma sini jira wan kairin gudda di sini hasil matu sini wajib lihat apa tu sini jira. Asha arba iya asas jalan berdiri jalan itu kata macam. Aku kamu hayir awak kena aku ada sini jadi arra Jumat sampai Sunday ini boleh berat minggu hayir Jumat bagi sini jadi aku kena aku share like subscribe juga jadi jadi rapatnya bande jarra Jumat ini insyaallah video berada kawan ini semua video di Jumat itu berat tentang isi jarra insyaallah doain aku dah karabin hijian untuk karabin nugar karabin berjatuh gar sara bili wanti kami kata ya juga segena pun rumah wiyu nude sinjaran di singkawanya mereka kesan tuh pergi sama video keduran nuja nuga kata hedu kalau tuh ngajarin jenna orang nih orang nuga kata kau na pun rumah wiyu ara Jumada hanya naruh di sini jenna hanya Ega warna juga warna di sini warna jerah jeruk asit kehaba berjerah yo ka abu desa kan. Ya ada jadi. Ega kau itu dapat tu tekina warna walian jadi no wan bayi tu jeraga namni iwada laga tu. Wah kaya tu berbeda namni iwada laga tu motu karura berbeda. Ega namun itu kotoko kesan uftani karura ada nuga fatar tanji sudah marifi. Me wani si nugar tanjira wani si ya dan jijir tanjira ditani wani nugar tanjir jicura. Ega mal sini jicur berbara kau jemput dapat tu tekina karura hujat tangkisetti jireenya keessan karoora yoo qabaate guyyaan tokko keessan karoora yoo qabaate irra gaariidha jechuudha. Maaliif yeroo meeshaa fakkeenyaaf nu biraa xalabattan namoonni hedduun jechuudha milkaa'inaan gammachuudhaan maatii bira geessinee fi maatiileen irraa gammadanii fiidbaakii bareedaa yaada bareedaa nu kennan jechuudha. Egaa namoonni tokko moo akkuma san yeroo karoora meeshaa xalabatu keessatti illee mootuu meeshaa xalabatanii osoo karoora lama sadii wal bira qabatanii yeroo deemantu jira. Fakkeenyaaf asii mana ijaaraa, asii meeshaa bitaa, asii warra gargaaraa, asii goddanyaa gargaaraa, asii mootuu obboleettii obboleessa
بايزوي عندي هم أنا بقولي تي يجولين بيجاربا جرتن هندي كيسنو غافا قلتن كيسنجر غار أونلي وادي اتفاق جني دفتر كوفا مني أوبوليس أوبوليتي أجاسا جارتي مالين كيسن هندو يو كيسنجرات أونلي يوم ما كواتا كوفا فلوسي وركنا جرانت كوفا لازم فلوس نموني إنما بيجالا جران كنا مو أكيد كوفا سفكادي داسفورا يا دجوي داسفورا إسين أكم أكتاتي داسفورا بري داسفورا اتنجنا سنة كيسين اتفيد إسي ما في ربي في كاري كبتة تبي قدر بايزوي نان غيمان نانيس فكاتي غافا ديو كنا كونكلاتا يرو غاتي دبادو ميشا كنا بكا كنا ناقيس تجناني مالي أتي مالي إنو نرافو نجي ماتي تسرافو ورسا جتو زينا بيالا يتنجتين كيسين بيالا جراتي بري داسفورا تيما دبلتين أنقبل سننجي ميجر نمير بيسين إلى سنم نكين كومينا كبار itu agar ilan cahwa kaba untuk mau ilan cekana ramu semua tujuan mau itu dapat kena warga ilan cekana kabataran wan beda nanti dari wan karena urusan kaba cung kaya tu kaba jadi juga dapat kena karena aja gors kari seni te warste wai misal lagi seni baik itu gari damani namni toko bisa di karoran dewe nang karor nama lenje pakainya pejurin kata kau makani nama talabatan ada di warga misal talabatan ini aci kali mau tu yo nuran tiga tane timpa dan tujera so misalnya mali karor isitin mali si jarak pejurin si hoye batte suntane akan non rumah talaga kita terada simba dia cura masa ke sunra bega wari hal gitu sendiri bertani karor kampen dia cura meja betani mau tu yo biar tiga channel mana kita tanya cura wari ke sendiri tu orang sini gitu faedah terus ini kau cura begina karena kan bertanda aku berusaha sini atau jurut ni ada warri mau tu yo hero meja datang garis kafatani karena kafatani amalle baru kerja jadi anak berada jalan tani ada kau jadi tentana mana berada ada lagi mono berada jalan tentana semua berada ada nama anille kebadi ya kita masuk beka sunle kebasa kita sabazo اسمه سميلي نما شيرو تيمولينا مالي في إسان ملة غارين تي كلها ربي مرت اللي غارين تي نما مرت اللي غارين تي مالي في كادير أرشي إيشاني غرغرو دندا نمني بلوكوي تاج رمتو كمودو نمني هريان كي كبرا مودو وانا كرشي شاني غرغرو كرشي أفري غرغرو دندا كرشي جهان غرغرو دندا Aketi baasutti akkaataa hojumaata isaati fi qulqullummaa isaatitti isaaf rabbi waliin raabika. Fakkeenya majlis irratti hordofne majlisni tokko kaareen isaa gatii garaagaraa qaba. Sababni isaallee boondiin isaa garaagarummaa qaba, jaartiin isaa garaagarummaa qaba. Karaa wal fakkaachuu isaa bichaaniti murteessan jechuudha. Nama yookiin ammoo keessa jirutu beekama. Annati isaa akkasuma meeshaa mukallee ta'e meeshaan kamiyyuu garaagarummaa qaba sadarkaa qabu. Jechuu barbaannaa kun gosa isiniif haa ta'u hundumaa bu'aa guyyaan jummaadhaa nyaata irra ta'e kan hundaa suutee jirra. Yeroo bunaatti gosti deemna amma ni gaadhee yaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa buna dhuunee xiqqishoo mootu asiin waan jiru kanallee fufuunee egaa walumaan nyaanna jechuudha. Ani isin qilleensarra jirtanii walumaan nyaannee isiniif bakka keessanillee du'aa isinii goonee du'aa inoo godha. Wajjin jirraa inshaallah nu bira jiraachuu keessaniif guddaa isin jaalanna isin galateeffannaa. Har'a kaas jenne waliin har'a kaas jenne gargaarsa rabbiitiin egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa anammaan hanganu yoo jedhe nagahaa خليه يا قلبي ايش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الشمال كفوني كما جلسة دعوة عشان دقيقتو لايك سبسكرايب دقيقتنا شير لايك سبسكرايب ولا تنجتر تشير ولا بس نصار تشتري ما ميارا قبل سلام جتا ما من بس شيء هذا الله وبركاته الشمال كفوني كما جلسة دعوة كنا أسيرنا أولي جرا براكي أداد في براكي من كل فسيس كوني هنا شارع وتلنا هيا لو تجينا كويس ما بنقول سنراد juga ya kita kawannya juga cara kita juga amma garo video ramadani jadi nu video mesho jadi robayo ante ini pun mau kalau mungkin bencana udah kalau tuh mau jin surat itu video mungkin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرغب بس أمر الدنيا ونكاد الره. هي بتلقى. Kamu pernah rekam apa yang mana ada? Ya rekam berarti. Nanti itu. Nanti viral mereka mengatakan apa yang Ayer waktu itu kita kemarin kita kan berusaha terus berada di dia di Madrid. Berusaha
haasoo kan kaabbarina fakkaata akka duraan deemne haasoo gaafa inni keessatti isinillee gara biyya qabxanii sarkaa guddatti ilaalame isin qixxoofne akka walitti fidafistu duraa isin godha gara biyya tokkos naataa isin walitti fidafistu intala keessa wajjin dhimma keessa wajjin abbaa manaa keessa wajjin yeroo gaarii dabarsu gubbaa itti fakkaatu naataa isu biyya raawwatan gubbaa nu eebbisuun biratti gabbaadhaan dalagaadhaan itti biyya raawwatan immoo hayyuu gubbaa gabaadhaan garbisi jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma carraan sa'aatiin kun amma sa'aatii kuma dhuganii bunaa walitti dachaalee jira jechaadha. Guyyaa guutuu irra jimmaa sanaan deebinee achi booda immoo sa'aatiin durii qalaa jira. Egaa waan nyaanne waan dhugnetti shukrii goonee asiin buna illee dhugne. Intalli kennallee kun amma buna nuu dhaabuu geesse. Egaa alhamdulillahi rabbil alamin teessanillee taa'uu teessin biraa deemta waggaa takkaa waggaa lamaa waggaa sadii waggaa shanii. Ada saa kana buna dhaabuu geesse jirti jechuudha maashaallah. Keessattuu warroonni isin ijoolleen warri gara waggaa kudhanii achi geessan egaa maashaallah ijoolleen teessan saa kana gurguddattee nama deemtu jira. Nama gurguddattee immoo biyya alaatti illee isinitti dhuftee jira ijoollee horanii deemanii haati ijoollee hortee biraa deemtee isin immoo ijoolleen immoo guddattee deemen. Isinillee biyya alaa baatee jira kun hedduu jira maashaallah. Egaa carraa kanallee gahu keessaniif isinillee alhamdulillah jechaan illee baga kanaan nu gahe alhamdulillah. Nima rabbiin nu kenne keessaa inni guddaan qabeenya guddaan ilmaan aqlii qabdu ta qalbii qabdu ta immoo akkaataa amantaa keenyatti irratti guddatu rabbi nu haa taasisu amantaa diinii islaamatti irratti ilmii guddatu rabbi nu haa godhu tammoo amantaa warroonni amantaa kiristaanaa taatanillee akkaataa amantaa keessaniitiin ilmaan qajeeltu rabbi isinii haa kennu isinii haa godhu isinii jechuu barbaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa maaliif nuti walitti kan nu qabu oromummaadhaa akka amantaa muslimaatti mootuu wanni tokko nu godhu laa ilaaha illallah muhammad rasulullah jecha jedhudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa bakka hundatti nama wal bira dhaabbatuu fi nama waan gaarii hojjetu torba nu haa taasisu isiniin jedha. Ani kanaan durallee dhaamsa viidiyoo jalqabaa irratti isinii dabarsee jira jechuudha. Ashullee nama yaada gorsaa adda addaallee qabatte baay'ee ani nuti mudannoo hedduu qabna maaliif namoota karaa keessatti dhufanii mee yaada kiyya jireenya kiyya kana irratti viidiyoo na hojjedhu jedhanii gama Ashallee yaada kennaniiftu jira. Keessattuu immoo ammallee gama kennan amma gama kiyyaan jechuudha. Mee manni gurguramu jira haala amma diigaa kana wal qabatee magaalaa Adaamaa keessatti namni manni sadarkaa manni itti gurguramu keessa jira. Ka jedhanii gatii gabayaallee nu gaafatan jiru. Kana irratti illee viidiyoo adda addaa isinii hojjenna jechuudha. Adaan ani haganuma yoo jedhillee gahaadha. Osoo haasofni an baay'ee ani akka sa'aatii yoo xiqqaate sa'a lama nan gahu. Hindi? Dhaggeeffatu ni fatamu. Ni fatu. Sa'a lama guutuu si wajjin asoo barbaade dhaggeeffatu maal jettan? Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sa'a lama guutuu si wajjin sa'a lama miti arba ishee sa'a osoo haasa'an hin dadhabu. Maaliif wanni haasa'u jechuudha namni waa nama tokko lamatti haasofna nama kuma soddoma mee qabna? Kuma soddoma fi kuma soddoma fi dhibba afur qabna. Viidiyoo kanaan immoo subscribe kumni tokko dhufa yoo ta'e kuma soddomii tokko ta'a kuma shantama qalma humnaa nama kana hundatti haasa'a jechuudha. Nama kana hundatti yoo haasa'u maaltu ajirare namoota keessa yoo xiqqaate namni kuma kudhanii nama keessan sheer nu godhe yaada adda addaa haga ammaatti hojjetaa dhufne keessa nama isaan sheer yaada nu godhanii yaada isaanii nuti hojjetaa turretu jira. Ammallee yaada akkasii namoota nu kennantu jira jechuudha. Waan ta'eef yaadota akkasii san qabannee yoo dhufne sa'aatiin lamaa yoo nu gahu jechuudha. Saa kanaaf. Kanaaf egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa achitti bu'aacee guyyaa jimaataa isin dabarsan sunni tasgabbii fi haragalfiin dafki keessan gagaaf guyyaa jimaataa yoo isin galtanii wayirra waa oolfattanii an fakkeenyaaf araga majlisii bareedaa kanaan kana keessa yoo qabaate alhamdulillahi rabbil alamin abbaa isin eeggadda gubadhee jimaata akkasitti dafkee amma akkanatti itti erga dhajettee galte haara itti galfattaa jechuudha isuma dhumaa. Kanaaf wantoota akkasii kanatti illee itti yaadaa deema isinillee rabbi isin haa gargaaru nama gargaarsi rabbii bira jiru yoo jiraate gargaarsi rabbii bira jiraannaan homaa wanni haara hin galfanneef hin jirtu jechaadha.
egaa duniyaati san tagara garagaraati ta'e ifaajjaniitti kan immoo deebisee haala yeroo kanaan dhiiggee adda addaatiin korodariidhaan waan adda addaatiin dhiigamte immoo rabbiin deebisee bakka isin haa buusu rabbi isin haa ijaaru isin jenna warri kennee du'aa godhu jenna. Endaawu. Baay'ee dhaabata kennaa kan dhugaatii keessatti dheeressee jira viidiyoo irratti dheeranne ani immoo akka gabaabsaa yaadni jedhu yaada sirriidha. Hundumaa kuyyuu shirraa itti osoo jiran yaada keessan ammallee gargaarsa dubbisanii nu dubbisuu dandeettanii meeshaa bichaa osoo hin taane mudannoo adda addaa kan mootuyyuu namni biraa dhagayeerraa baratatanii yaada yoo qabaattan gabaabsitanii karaa isaatti nutti muu dandeettanii nu gama viidiyoo hojjennee daawwattoota biraan ga'uu dandeenya jechuudha. Waqti kenna akkuma isa warri meeshaa barbaadan illee keessattuu meeshaa farniicharii arabeeyyiitii oriijinaala horii tokko farraa hojjetame meeshaa mukaa tokko farraa hojjetame jedhee jechuudha. Hojjennee bakka viidiyoo qophiidha. Tasgabbiidhaan itti yaada karoora keessanii kootatti ayyadhanii jenna. Ammaan xumuree jira. Gara kiyyaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh. Xumuratan? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.